Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obboleeyyan warri viidiyoo dhiyoo hojjedhe keessatti akkamitti barreeffama kan irraa balleessinee hojjannaa duubatti deebinu argisiisa jettaniif duubatti deebii isin argisiisaa kunoo laala sirriitti hubadhaa waan isin argisiisu kana ammas keessaa bahee bifa haaraan fidee isin argisiisa. Kanarraa balleessina as dhufna ammas hin fudhannaa gabatee barbaannu san hin fudhannaa ergas finnee booda kanaan hin guddifna akkanatti ammas asit deebinee akkana erga goonee booda as dhufna kunoo ammas bakka geengoo kana tuyna as keessaa filanna jechuu kun as kana filanna raayitii kan argoonee booda halluu isaa filanna kun asitti kana banaa gootan mi'a nama diimu asirratti filadhu amma guddisuufi kun sagana akkanatti harka keessaniin waan hafe harka keessaniin tolfattan kun nama guutuu isaa irraa balleessa jechuu barreeffamni sun mul'ataan jiru akka nama gabatee haaraa hojjetee godhee jira irraa balleessina kana barruu kana kun argitanii amma nuun galle namni jedhu hin jira amma isinii gale gabatee kanallee yoo bifa isaa jijjiiruu barbaaddan harka keessaniin irratti gattuutanii booda kunoo as dhuftan bakka kana halluu gabatichaa akkanatti jijjiirtanii barbaaddan min ammasuma irratti dhiisee hojjedhu amma irratti barreessuu eegalla erga tolfannee booda irratti barreessuu eegaluuf as xuyneeti ammallee bakka ida'uu tana xuyne barreessuu eegalla kunoo barreessin amma barruu barreeffama arabii kana filachuu fi as irratti xuytan gad dhuftaniiti kunoo as jira ka arabiidha kana jira kunoo asii ka barbaaddan irratti filattan ayyee kalarii barreeffamaa jijjiiruu fi kunooti kunoo anammaa diimaa kana irratti dhiiseeti ka biraa isin argisiisuu deema caafii barreeffamicha jijjiiruuf kunoo as akkanatti tolfattanii booda guddisuuf immoo barreeffama kana kunoo isa kana deebitanii harka keessaniin tolchitan ammallee ka biraa barreessuuf bakka ida'uu tana tuytanii booda kunoo tekstii ka biraa waan isin hafe barreessitan jechuudha anamuma barbaade barreessisin argisiisa achi kenne hayyee amma kennaa bolummaa barreessinaa jennu
Anama gabaabumatti mee akka hundumaa argee barreessaa jiraanii sinumatti argisiisuuf barreeffama kana gabaabsuuf kun as yoo gabaabsuuf feetan barreeffama kana bareechuu fi kun bakka kana filattaniiti akka barbaadan as keessa kun as jira jechuudha. Anama asirratti filadhee halluu isaa immoo asirratti haa filadhu. Amma caafii isaa jijjiira kun asiini kun amma asirratti haa dhiisu. Barreeffama kana kunoo asiin ammallee akka barbaadan addasiisuu barbaadan jechuudha. Kun asilleen asiin immoo wal qixxeessu kun akkanatti mirga keessan akka barbaadanitti amma barreessinee geessinee haa jennu. Amma suuraa finna suuraa barbaannu hadiyyaa jechuudha. Asitti deebinee bakka ida'uu kan deebinee from gallery amma kana hadiyyaa kennuu feetaa jedhanii bakka kanaan akka barbaadanitti filachuu dandeettu. Amma harka kiyyaan akkanatti tolchaa jiraan isin haa galuu sirriitti as fiddanii ammallee kanaan xiqqeessatan. Amma as biraa fiduu barbaadan asumaan fiddanii jechuudha. Amma homa sirra jiru aapiin kun qabu gochuu barbaadan ammoo erga asirra deebiftanii booda kun bakka kana tuttan lakkii asii miti kun as erga tuttanii bakka kana tuttan kun barbaadan kunis jira. Ammallee deebitanii fuutan amma asii guddisuu barbaadan harkuma keessanii yookaan ammoo asiin guddiftan. Baay'isuu barbaadan immoo koppii godhatanii bas kun koppiin isaa kun akkanatti isinii kanarra tolfatan. Amma ariifataan isinitti argisiisaa jira. Bakka barbaadanitti keettanii tolfatuun mirga keessan. Ayyaana mamee naa ga'u ariifataa jira waan ta'eef bifa isii jiruu barbaadan kunoo asiin jijjiirattan kunoo ta barbaadan irratti inshaallah isinii gale jedhee yaada. Yoo isiniin galin irra deebi'aatii gaafadhaa. Erga xumurtanii booda bakka kana ammoo waan kana haqaa isiniif akka bareedu jecha seef gochuuf ammoo bakka sheerii kanallee seef gochuu dandeettu. Kunoo nama seef gochuun barbaadu irraa deebi'a.
asilleen seef ni ta'a jechuun as.